hordofaa jirtanii fi haa xiqqoo bultanii hordoftanii illeen hamma isin dhaqqabee fi turee isin dhaqqabe illeen guyyaan irraa guyyaa ajaa'ibaati. Warri baha biiftuudhaa jiran baha Itoophiyaa karaa aduun irraa dhuftu karaa ifni irraa Itoophiyaa dhufe karaa ammallee ifni irraa raabsamaa jiru warri jiru jaynootii da'waa jechuu dandeenya. Jaynootii da'waa tu arraa asitti wal ga'e. Rabbiin subhaanallah liyaqdi Allahu amran kaana maf'uula. Waan xiqqoon iyyannee Rabbi subhaanallah akka waan kana fiixa baasu murteessu waan dabarseef bakka tana wali qabamnee carraa guddaadha. Dirree iidaa dirree dhawaa bira jirra. Dhaamsi arra nuti qabnu akka hawaasa ulamaa'ota du'aata hawaasa raa bakka bu'ee taanee dhaamsi nuti qabnu dhaamsa jabaadha. Waan ni dhiifna jedhan naman dhiifne waan jalaa hin dhokadha yoo jettillee dhokachuu hin dandeenye. Jalaa hin rafa yoo jettillee rafuu hin dandeenye. Rakkoo hawaasaa rakkoo ijoollee teenyaa ijoolleen jiruu jirjiirrachuudhaaf biyyarraa bahan sababaa fi sababaa alatti illee waantu walitti fidee fi maaltu walitti buusee duuba siidhaa nuti gaa dhibbatti illee beekuu baannu haalli ijoolleen teenya adda wal qooddee maqaa adda addaa nuti amma maqaa san akka du'aatatti nutti ulfaata maqaa san illee juu nutti ulfaata yoo haqiiqaa taate ammoo adda wal qoodanii garee godhanii naannoos ganda walii kennanii wal lolaa jiran naannawa daangaa Suudi Arabiyaati fi Yamanii fi akkuma waliigalatti naannawa kanatti ijoolleen wal miidhaa jirtu. Waan kanaatu arraas nu baase. Ni turtanillee jiinaa hin turre waan nu tursiisee jira. Yeroo amma duraani beeytan rakkoon tun gaafa uumamtee baanee lallabaa turre. Gaafa dhiyoo tana eegalamuu deemtu immoo aduu har'aa booda walaa sheekii walaa qeesii tokko yoo nu afaan dhufe isaatu beeka jedhamee eegalame sheeka. Waan si ajaa'ibsurra. Tokko keessan hin beenu walaa sheekii walaa bari akka itti jaalillee si dhiba sheeka. Akka itti jaabanillee eegalame dhiiroo nama dubbii oowwisuun taanu jennee oduma garaa nu nyaatu bubbulle. Waa'ee kana keessatti namni aqlii qabu hundi ni beeka. Kabajaan meeqa walirraa fuudhamtee ijoolleen teenya kabajaa wal dhorkitee lubbuu walillee dhiiga walii dhangalaaftee waan dhalti ilma namaa tokko walirratti hin dalayde tuniree waan hiikaa biroo barbaachisuumi. Abbummaan fedhe namni duniyaa tanarra jiru namni aqliinsaa fayyaa qabdu namni waan san qeebalu hin jiru. Keessaawuu wanni garaa nama nyaatu ijoollumti hawaasa tokko ijoollumti ootaa fi dhaloota tokko hoggaa waan kana walirra dalaydu irra nama ajaa'iba irra garaa nama nyaatallee. Kanaafuu yaa ijoollee teenya hanga dabreewu rabbummaan rahmat isaatiin nu haa dhaqqabu akka warra baha Itoophiyaa jirutti waan kana daqiiqaa isinitti amma lallabnu kanarraa kaase bakkuma jiru tanatti akka dhaabdan isin gaafanna. Akka abbaa tokkotti akka obboleeyyanitti akka ilmaanitti ijoolleen tun hundi ilmaan keenya. Rakkoo tana akka bakkuma jirutti dhaabdan nama karaa adda addaatiin booji'amaan duniyallee seera qaba. Akkanuma ufumaa wal boojitanii harkaa wal qabdan namoota qulqulluu waan tokko hin balleessin namaa wal lolellee quban qabne oduma karaa deemuu qabame. Waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa walaa taziru waaziratu wizra ukhraa lubbuun takkallee nu dilii nama tokkorraa hin gaafatamtu jechuudha. Waan abbaan kiyya balleessirraa ani hin gaafatamu. Waan ilmi kiyya balleessillee irraa hin gaafatamu akka shari'aatti. Waan kutaa takka balleessiteef kutaa takka adabuun seera takka ilma namaatii fi seera rabbii keessallee hin jirre waan ta'eef wanni kun dallansuu biroo nutti fida. Namallee nutti kofalchiisee nullee qaanfachiisee salphannee akkatti deemnu wallaallee. Kanaafuu waan kana asumatti dhaabaa gara nagayaa gara waltahuu gara fixatuu gara sitti akka nuu deebitan asumaanuu dhaamsa dabarsuu barbaannaa.
mirga khiyyaangaa tarreetti dhiira hedduu jira Sheekh Jamaal irraa kaafnee dhaamsa wal fakkaataa isiniif dhaamna maqaa hawaasa keenyatiin galatooma jazakumullah السلام عليكم ورحمة الله. السلام شيخ أنا من أرجو جدا جدا لك ربي مرقس يقول أنت برسي كتابتك كسي كتابتك كسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أواس خينيا ورث قليتين يتنا رجيسا أفان نتيسني دبنون كان خبيتا ilmaan ootaa ilmaan dhalootaa ilmaan saba tokko ilmaan amantaa tokko warra biyya tanaas wajji qabnuun madraka arraa kana sheekha dubbiin tun arraboodan deebitu tafaa'ulumaafu bakkirraa lallabaa jirru tun magaalaa jaalalaa magaalaa hawaasummaa bakka magaalaa qaroominaa wanni Itoophiyaa tana fakkii Itoophiyaa jechuun Itoophiyaa xiqqoo jedhaniin fakkii Itoophiyaati. Itoophiyaa laaluu namni fedhe dire dawalaala biyya tana keessatti namni Oromoo, Somaalee, Amaara, Tigiree, Guraagee, Hararii lakkaawin fixu sabaa sablammiin kana bira kutee Faransaay, Araba, Hindi namni hoggaa dubbatullee biyya tanatti afaan wal keessa godheeti yeroo takkatti afaan shaniin dubbatu jecha tokko jechuu ergaa takka gama jalqabaatiin Amaaranyaa gamanaan Oromanyaa gamanaan Somaalenyaa gamanaan Arabanyaa gamanaan Hindi wal keessa laaqee dubbata. magaalaa qaroomina hargansuu Itoophiyaa jechuun bakka Itoophiyaan hafuura baafattuun hafuurri Itoophiyaa asiin baabee akkasii hubadhaa somba Itoophiyaa jaaniin magaalaa irra jirru kana Diredawaa sombiyoo nagee qabaate biyyi guutuun nagee qabaate qaamni guutuun nagee qaba yoo sombi nagee qabaate jechuudha maaliif jennaan isatu dhiiga qaama keessa wanni godha asiin hafuurri baha asiin sagaleen baati biyya tana wanni bahus asirraan baati wanni seenus asirraan seeti madraka dirree magaalaa jaalalaa magaalaa Sheekh Amin Ibro faa keessa dhaabbannee isin dubbachuu jirra Sheekh Amin qofaa miti biyya guutuu wajjin qaba hayyoonni ogeeyyoonni akkasuma qabsaa'onni bakkitti wal gayaa turan asii wanni asirraa face biyya hunda wal geessi asirra dhaabbannee isin dubbachuu jirra arratti irraa booda waan kana wanni isiniin jennu obboleeyyan keenya seerattis shari'attis namoomattis woomata kallattu obboleeyyan wajjin dhalate ilmaan adeeranii maqaa gandaatiin wal yaamanii ganda walib baasanii gandaa wal loluun qaroominaasii miti beekumsaasii miti adaba naamusaasii miti namoomaasii miti kuni gadi galummaadha nama abaarsallee rabbi isinirraa haa qabu nama abaaramee waan akkanaa dalaga arrarraa qabnee wanni isiniin jennu ilmaan obboleeyyanii biyyattuu ka walin lolle biyya namaa keessatti gandakka walin lolle imaltuu keessatti nama maqaa walib baasanii nama miskiina nyaatee garattin dhugin nyaatee garattin quufin dhugee kadheebuun bayin bahararraa akkannichi been qabanii hamtuu irra dalagan tana rabbiin nu naaditu waan kana ganaa rabbi nutti hin deebisi fuuldurallee islaamummaanis isin qabne obbolummaanis isin qabne namoomaanis isin qabne arrabooda ilma abaarame ilma haadha abbaan abaaran ilma gosti abaarte ilma biyyi abaarte khabiyya tanaaf hin tolle khabiyya namaa tadhaqesaniifis hin tolle yoo taate malee arrabooda maqaa gandaatii walit deebi'anii wal loluu wal miidhuun asitti dhaabbatti nama yoo wal lole nama lama wal lole wal dhufanii walii araarsan badii nama tokkootiif namni tokko hin gaafatamu lamaan wal lole san dhugaa namni lama wal lole wal hin faarsu lamaan jechuu khabiraa jechuu akka walitti hin deebine jecha dhaamsi guddaan ammoo dhaamnu nama sheekha fakkaatu nama hayyuu fakkaatu nama ogeessa fakkaatu beekaa manguddoo biyyaa ka fakkaatu ka maqaa gandaa himatee dargaggeessaa fi shamarran hawaasa biyyarraa beekana wali buusu abaaramaan kam sheekarra isa kana biyya isaa jiraatu achi isaa jiraatu namni tarkaanfiin irra fudhatamuu qabdu kana nuti asumaan biyya tana mootummaanis nu wajjitti yaada biyyi hawaasnis itti yaada biyya abbaarraa baddiyoo baddeesi namoota arraba dheeratu ha gandi abaluu akkas jee ganda himatu sheekaas yoo ta'e manguddoos yoo ta'e abbaa qabeenyaatis yoo ta'e hattuudhaa nama biyyaaf hin tolle nama sa'aan tolle alaamanaan tolle maatii waatiin tolle mootummaanis asumaan sagalee teenya tana yoo dhageessan bakka jirtanitti tarkaanfii karra fudhattanii isiniin jenna addunyaan silaa'uu bahara keessa oguu deeman dooniidhaan yoo tokko bakka takkaan ure ha urusan yoo harka qabuu baatan bishaan achiin nama seenee ganda guutuu liqimsa kanaafuu obboleeyyan keenya ni saalfanne ni qaanfanne
akkatti dubbannu wallaalle akkatti dubbannu dhabne wannummaan itti arra eeneewu garanaan garasin bakka irraa dubbatan hin qabdu dubbiin rabbi sodaadha dhaloota sodaadha namooma sodaadha arrabooda waan kana nurraa dhaabaa isiniin jenna madraka magaalaa jaalalaa magaalaa dirree dhawaarraa isinii dabraa jiru السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم ساشي كنتي تنيا ورت فايد مربي هاقولو وانت كونين دبلو بربادو هوغا درو بياباتن وهي أكنانوت أكدالوتات أكغندا وي باتني خان ولي كنا أكا والبين سني باتني مي إيجا تشيلي تمالي في الدول قدر kana jecha wanni kun hedduu fokkotaadha safuudha warna sirna fokkotaa waan gartee sirni duraanii sirni kana duraa gartee hawaasa kana adda qooduu ture amma isin haaree biyya namaa keessa deebiftan jechuudha waan sirni bara wayyaaneedha jechuudha hawaasa waliin fixuu turan isin biyya namaa teessanii biyya gartee itti silaada jijjiiruuf dheeytan teessanii waan fokkottuu shanyii fokkottuu facaaftanii shanyiin isin facaaftan san achumatti rabbi haa dhaabu nama hangammaa gartee qabamee waan kanaaf miidhamellee asuma dhaabaa gallakkisaa waan kanaaf sumaan xumura jechuun barbaada. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حواسا خينيا قاران تناسي ولي قبمنه لله ثم للتاريخ ربي بججة إيجاسيمو سينادا نمني الرجع اللسيس خا اتقام ديلين خا الراجع اللسيلين خوصو أركو كوانين هن أركيني تهلين سينادا سيناني سن الرامفتو أرى الحمد لله ربين شيكم ببريدا غنا وجين الناس النقابيه ولك أبمني وامي دبر سودا فلوفون كينيا سببا واحد دوران ركوب سنفي لا أكنا ما هو ما تتني ركوب سن الممناماتي وانا كنا ولرد دلقا نونجاني تلما فادا أكسبات تت ركوب سن سأمة ما دلوتا تكو خانو ما أفان تكو خانو ما أبا تكو تي أكنا والقودا هيجان خسد فادا خانا الرحمة أكا أمانتي تت ركوب سن أمة أمانتي تكهمتو خان إسلام ما ولنقبو سنيتو أكنا والقداه أكنا ولرت حجته إجامة ركوب خرام آتي بكتنا ولنو في ديجو سنيف والنبي جنو رب رجاء إذن اتهاتو دتشي سمير رجاء إذن اتهاتاتو ملايكان نرجع يسول رجاء إذن اتهاتاتو واني إذن جنو ربي خيزن صداردا أرك البين خفيان قبل اللين إذن را ركوب لما فا إذن را ركوب سچورا جرا خفياك أبولين ديبئة إسن الرادو كبسة چورة جرا وان تكا غرنا ما هندگين شر هم تورا تكا إجنا ما هنركن تكا قلبين نما هيادين سني أركا جرا دلوتو مغنا دفوف جج ilmoo keeysan zarii teeysan ilmoo isin booda dhuftu ilaa guyyaa qiyaamaatti hortee teeysan yaaduudhaaf jecha harka ammatti keeysaa fudhadhaa Allahumma shahad rabbi ragaa haa ta'u dachii samiin bakkirra dhaabbannu tun magaalaan tun warri daawwatu kun ragaa haa ta'u dhaamsa gabaabaa anis kanaan dabarsaan isinin ja'a wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. wanni bakka tana nu dhaabaadhaa jiru akkuma dhageeysan kana obboleeyyan keenya waan ilmaan keenyarraa obboleeyyan keenyarraa dhagayaadhaa jirru argaadhaa jirru bakka teenyutti taa'uu dadhabuu gurri keenya waan hamtuu dhagahee hirriiba dhabuutu bahaadhiyarraa bakka tana waliin nu fide. Namni waa sadii waliin qaba: amantaa, biyyummaa, shanyummaa. Waa sadeen kana wajjin qabaachaadhaa nama deebi'ee wal nyaatu wanni inni fakkaatu
nama qaama isaa mudhii olii fi mudhii gadii wal lolu fakkaata. Akka nama mudhii gadiin qaamni kun kiyyaa miti jee ifirratti loluuni ciruu abileetti baafatee akkas fakkaata. Hoggaanii fi